jecha kana kana le fayyadamu waan kana kana le nama haasomiti wani naanje okay video fi danyo obsi fidi video an kanin je dhaggeeffadhu na obsi waan je use waan na dhufe haasomiti an nama itti yaade waan je san haasoo si galee miti waan naanje yoo ka ustan taate Gondar fakkeessanii siidaa Minilik dhaabanii amma dubbachuu qabdanii nuti isi waliin jirraanje akkana jechuun mo badiyoo taate isinitti haa tolu kan jedhamu kabaraati machi kan jedhamaa jiru kabaraati dantaa keessan de dantaa keessan okay yo video sitani o shi amman of geenye dubbata jirra kan utela kan dhaabe nama shawaatu mai qabsiisina akka siyaasatu jettee kanin jeesani post godhadha Oromoo akkan goote maakiin jaati furdibeet Oromoo yoo jiraatte na qopheessa achirratti walitti dubbanna waan inni jette jeena namoonni na jala jiran maaliifi rakkoo qoy dhaggeeffadhu obsi Nasraa keenya dhaggeeffadhu maaliifi aan dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkanaa kun waan xixiqqaa kana ni beekta waan hin jenne faa fiddanii akkana ittan kuuloon hin jette ittan awaan akkana takkaa jiru kiyya afaan kiyya keessaa illee beeyin beeku ni simbaus ani ummata Jimmaa nin jaaladha jibbaa ummata Jimmaa hin qabu ilmaan Oromooti waan ta'eef sinigalee dirqiidhaan jibbii yoo taate immoo hin jibbuusi nin jaaladha dirqiin jibbii dirqiidhaan balleessi amma akkamiin beekta nam tokko yoo osoo badiin balleessini akka ati aartee balleessitu si godha annama akkasiitis miti imaan galatoomaa hundi keessanuu an hojiin qabaa gabbuuf hin deema abduu siyaata naa qopheessuun galatoomi waan hojiin hojjechuu deeman de simma hawaasin dhaabmanna dura hin deemin dhaggeeffadhaa uummanni Oromoo hundi viidiyoo san dhaggeeffatee poost goggodhaati namni hundi jatti himee namni ajoo jala namni dhaggeeffate mee wallahi mee koomantuma guuta koomanti daawwadhaa Aye. Koomandi daawwadhaa waan siyaasaan beeksisuu danda'a. Inni kuni hayyee nagaan tura on dafwani wayin godhe. Tembo mata keenyaatti mata cinaasan irraa waasit dhaammannaan deemin. Nuraadhiisaa waa'ee biraa. Namni laala ajandaan kun bittinnaayeetiin deebi'uu danda'a malee uummataaf ajandaa baasuun barbaaduun isin jechaa jira. Haa bittinnaa'u bikkituun qoyin hin deebi'a. Maka ajandaa jijjiirree jira baabii. Kata sana buatu pentinnya sana mana nisiran aima Oromoo jirti ajandaa kana dhaggeeffadhu obsi mee Nasraa namni yoo badii balleesse dhiifama gaafachuunis guddina malee xiqqeenyaa miti badiin balleesse wannan hin jirreefu dhiifama wannan gaafadhuuf hin qabu kun immoo ilmaan Minilik gaanaartuu hin barbaannu biyya Jimmaa keessatti biyyi Jimmaa kabaja qabdi jechuun yoo mataan isin baase imbeekwani wannan jawgaru sinigalee miti alaka nama tokko akka Oromoo tokkotti na gubeetiin dubbatan waa'ee ummata Jimmaa nas waa'ee nama biraas waa'ee uteela asee laxafamee sanii naase ummata asirratti dhaggeeffadhaa warri asirra jirtan abuu akkin seena dhiisaa gaa nama gabbuu deema wallahi maki deem rakkoo qabu hawaa tokko si deemu makiini yoo isin amma itti calliftanii ilkaasuu dhiise maal fiddaan immoo waa tokkotti waan naman baasneef gara atin fenne waan si geessuuf sana keessa tun galamin dhaqanii haala intaane keessa walgalchuu keessa xiqqoo si yeroo kennanii Abdusee nama isii bira jira maakii bira kaamaan jechuudha biyya tokko jiru mi Abdusee waa bilbiltee Abdusee waan sanarraa jabaadhaa dubbadhaati mee waan kana kaasuudha yaala yoo taane immoo walumaan baanee mormina akkuma Oromiyaatti jechuun hin danda'ama ture dirqama isiin dhuftee miidiyaadhaan dubbattee jennaan namoonni sila ajandaa barbaadanu maqaasis fudhatanii aasaasis qixxa hin taane qofa waraabbatanii fudhatanii ba'anii ajandaan kun ballachuu hin qabu ture akka Oromootti erga ta'ee wanti nu keessaan xumuramnutu jiraatu nuti maquma Minilikiin walitti qabamne iddoo kanatti teenyee wal falmuun keenyayyuu salphina keenya maquma Minilikiin jechuudha Minilik nuyi nama maqaasaa waamamuu qabu Alfa, bilis yeroo nuyi teenya tanuti as dhufneef nurraa nyaachaa jirta. Ati kan jechaa jirtu ammallee ka ati jechaa jirtu eega Minilik nuuf diinate mee oguta kaos eega Minilik nuuf diinate eega aseen nuuf diinate kan Oromoo miidhe achi keessa eega jiraate. Sancinaa gootawwan Oromoo cinaa eega kaayyame uteellichi kan Oromoo eegate lafti tan Oromoo eegataate maayikii Oromoo ati feetu keessaan fitu nuti si quban qabnu kan isin kaabineen keessan irra dubbatan nuti irraa quban hin qabnu
mee obboleessa kiyya maayikii Oromoo yoo gabbaatee anillee bareedduu baadiyyaatuun gabbu'ee lafti sun naquuxee gootowwan abbaa Jifaar cinaa mililikkaa'uu hin qabu je'ee yoon ani dubbadhe yoon lafti tan Oromooti lafa Oromoo tanarra maaltu mililik geessee lafti Gondari moo Goojjaamii miti lafa Oromooti yoon ani je'e badiin koo maali wanni maayikiin itti qeeqamtuuf maaltu jira yoo gaanuutuu kaabinee keessaan fixataa dhimma keenya kan keessaati lafoo fixannaa isin maaltu isin hin geeka jettan maaliif miidiyaa irra baaftanii waan miidiyaa irratti arke badii hunda osoo Abiyyi Ahmadillee tahe Oromoon irraa dubbata arraas borus iftaanis isin kaabineen ammoo lafatti waan dandalagaa godhadhaa waan keessan Sigalema kan ammoo hawaasni publika irratti arke publika irratti yaada itti kennachuun firaa fi diinni karaa dhugaatiin yaada kennatee taanaan mirga guutuu qaba obboleessa kiyya. Dhaabbatuuti ilaali dhiifamaa wajjin nu gadhiisaa mana kana amma nuti marii dhufneef irratti. Maayikii ammoo lafa kaayaa dhugaa jirtu. Dhuguma jirtu dubbattee miciyyoon lafa saniif tumsaa lafa saniif dirmadhaa yoo jette intalli Oromoo Jimmaasi maayikiin Harargeesi Arsiisi Oromoo kutaa 10 bakka buutee sagalee taate waan taateef fuuldura jennaan ijoollee sagalee nuu taatu astiifistoota keenya kan kan maakiin sagalee taate dhugaa dubbannaa yoo ta'e Jimma waan kan sii ta'eef waan kan sii keessaa tokko ta'ee irraa sagalee taate maakiin akka hubannoo akkas sigalami akkas erga ta'e maaliif silaasa Oromoon waa'ee Minilik bahee Oromoo walitti dubbachuun hin ta'u innoo hin fokkisa Minilik nuyi fi xalaata ifa galaadha akka sheexaanaa jechuudha Oromoon akka inni xalaata ta'e beenna waa'ee dhuma isaa baanii akkanatti walitti dubbachuun kun in ulfaature Maayikii suuraatii gaggara galchitee arrabsuun jirtu yoo jette irra wayyuuree alfaa keenya nuti kana jechaan jiru. Wayya malee maakii salphisuunis anaaf miidhaadha. Maqaa Minilik irraa dubbachuunis anaaf miidhaadha. Beeduuti jechaadhaan akkana turtiin xumuraanii dhaggeeffadhu alfaa keenya wanta kan sitti mataa tokko hin dubbanne wanta na goolabuun barbaada. Wanta akka adda baafadha. Obboleeyyan kee ijoollee Jimmaas ta'e Oromoo biraas ta'e. Wanni hiccitii jedhamu jirtu wanni keessaan fixanii jiru. Waan mootummaan godhee hawaasa irratti gabbaasee eebbise kana wanti keessaan fixamu hin jiru. Onlaayina dubbachuun dirqama manni Oromoo sagalee ta'uun dirqama. Dhagee obboleessa koo mootummaa gabroonfataan kuni Abiyyi Ahmad kana qeequu maaliif diddanii maayikii qeeqaa? Mootummaa isa kamtu godhee jedhe hoteela kana. Mootummaatti ijaare? Lafa san eenyurraa abbaadha. Lafti abbaan qabdu. Biyyaan qabdu mootummaan. Hoteelicha eenyuun ijaarrata? Abbaan hoteelaa eenyuun namee natti himate? Hin beektaa? Lafa Oromoodhaatti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi waan mootummaan hin ayyamne ta godhamtu hin jirtu. Kana jedhamu fudhadhaa. Hoteelluun kan eenyuutiin jedhamee abbaa hoteelichaa natti himuu dandeessaa? Baay'ee sammuu xanuudha. Abbaa godhe haa ta'u. Wanti dubbatamu dubbii ifa galaa dubbatama sii galee dubbiidhuma ifa galaa dubbatu. Abbaa hoteelichaa waan kana cufaa ittiin milkooytanii cufaa wanni kun gara salphinaatti isin oofa malee. Alfaa gara Jimmaa keessaa qabdi ka'uu qabdi osoo hin jaalanne lolaanis waan kutaa Oromiyaa hin madaalle Minilik. Suuraan isaa uummata Oromoo gootowwan Oromoo wajji argamuun salphina Oromoo waliigalaati. Keessattuu qeerroof qarree Jimmaatiif salphina. Asin nu mormuu dhiistanii obboleeyyan kiyya deemaa naannoo tana qulqulleessaa yoo ta'e dubbataa jirra jenne maal jenne ree dubbataa jirra mormaa jirra jenne nu. Maayikiin dhugaa jettee jaarraa bu'aa maayikiin mootummaa bitimtiyoon tun. Yoo dhugaa dubbannaa ta'e asuma magaalaa. Adaamaa keessa nafxanyaa gubdee jirtu. Asuma artistii keenya kabajamaa Qamar Yusuf irratti illee fokkoraa jirtu mee waliin aballeessu naka maali gam ilmaan Minilik miti jarri kunillee bakka waliin abadu bareeddu obsina dubbii bakka walitti fidina waan waliin fakkaanne lama walitti fidina
ila me nasrati dakkitti na obdi ila dubbinati jette hoteelli sun ka eenyuti jette fakkeenya ka abbaa fedhee haa ta'u ka amaaraa haa ta'u garuu waan naannoo sanit dalagamu mootummaan quba qabdi mootummaa abiyyi osoo hin taane yookaan isa xaqlaa ministeerii ta'e gubbaa jiru san osoo hin ta'in kaabineen magaalaa san keessa jirtu waan achi keessatti ta'amu ni quba qabdi waan kana dhoorguu danda'uu ka qabu isaanii wanni kun diina Oromoo akka ta'e ni beekama waan Oromoon hin feene fakkeenya waa tokko fudhadha siyaasa Itoophiyaa kana wani batabbatu maali beektu yeroo hunda Amaaraaf Oromoo walii wanni nu galuu dadhabnuufi maaliif Amaarri miliinikiin goota jedha nuti immoo goota miti gadaa'ee ajjeesa ilma nama harma mure jenna kanaatu addu siyaasa Itoophiyaa gammatas gabbii dhoorge walgar maqaa miliinikii akka ta'e beeka fakkeenyaaf yeroo dhiyoo gabaabaa keessa yaadadha gaafa zamachaa miliinik jedhan zamachaa yakki yoo dalaguu barbaade warri Amaaraa kun naaftanyootiin miliinikiin maqaa dhawata jechuu maaliif isatu gocha san dalagaa dhufe jenne jedhan jechuu waan gocha san inni godhaa tureef saniif jecha waan san dalaguu deeman jechuu kanaaf iyyuu isin gadi fageessaa gaffageessine yaaduu nu barbaachisa siigalee maaliif siyaasa Itoophiyaa tana wanni batabbatee la harka hatta abiyyi kana rakkoo abiyyi irratti gammaa geessu jiru maali waa'ee miliinikii akka ta'e beektu kana quba qabaadha ganama yakkamaa tokko yakkama jedhan yakkamaadha yakka diqqoo miti fakkeenyaaf Mallas Zeenaawitiin waa baay'ee wal madaalchiftanii faasirra dubbatan waan abiyyiitii fi miliinikii abbee adda deemaa jirra hundi keenya yaadni keenya ko yaada irratti kaastee miti yaada makkii waa lama jetteedha Barte malee ko yaada sojara kanatti dheeressu miti liibii jara kana sa'aatii fudhachuudhaaf miti nama alfaa wajjin deeggaru eddee ko walgalchi maaliif akkasitti walii galamaa hin jiru alfaa yaada lama qabatee dhufe yaani lama maa inni tokko jecha maatii keessa jecha lama maaliif nuun jetteedha malee miliinikiin jaallanna miliinika achi galuun isaa nuyi gammannee irra hin jenne akka Oromootti immoo yoo hin qeeqna jenne yoo hin dubbanna jenne miliiniki Oromiyaa keessa bakka hedduu jira dhugaa yoo dubbanne jechuudha kanaafuu jennaan akkasitti wal baasaa hin jiru walii galla hundi keenya bareedduu baadiyyaa footoo maakii immoo gadi garagalu an hin jaalladhu ammas taanaan boris taanaan footoo eenyuyyuu jechuudha kanaafuu jennaan alfa waliin galamu akkasitti ba'an baana kanaafis innarraa dhibame kan biraatti nasira jecha lamarraa kan banaaniin baana ati ajajjuu guddoo fakkaataati deemi suuraa san kaasaasii fi alfaanu alfaa gagartee laal wanni namaan si dhaammadhu akka jettee maraattoota tiiktookii ani hooggana jettee eegu hooggana taate wanni nuti irraa dubbannu obboleeyyii uummata lafarra jiru bakka bu'ee osoo hin ta'ini akkuma waan miidiyaa irra deemutti jedhamanii akkasiin jenne alfaanis maali wanni guddaani alfaanis jalqabee jira alfa maaliin dhaggeeffadha hagan dhagayetti tokko la wanni sila Abdu Seenuu eenyu Abdu Seenamti so inni yoo fixee ture dubbii kana wanni guddaan maali tokko maakiin bifa sanaan dubbachuun see inuma waan sanaa daranuu in jabeessa malee wallaafisu miti karaa isinitti jirtan sanarratti haasaan maakiidha waan gufuu ta'uu natti fakkaatu akkan ilaaletti soo saniifuu isin immoo eegaltanii jirtu waan sana itti fufaatii galiidhaan godhaatii agarsiisa taasise maali waloodhaan qabnu wanti kun waan ta'eef duulli amma akka sabaatti nutti jirtu si oromummaadhumaan waa biraan hin jirtu jechuudha saniif wanti kun immoo dhugaadha qaaniidha so maakiin asitti dubbachuun see wanni isinitti jirtan sana yoo jabeesse malee waan laaffisuus miti waan ta'eef wanta kana asumarratti goola bubbareedaadha maaliif Kaanis gurra yoo dubbanne bareedu maaliif ani daftee gabaabsiteetu wartee buute jedheetiin ilaalaa ture ammoo obboleessi keenyas just karaa bira biraatti waan biraarraa haasaa wantattiin kun waa lamaan ati qabattee dhufte qofaadha dhumateera sinumayyuu gabaabsitee maalin jedhi beekta kabajamoo qabaddisu yaadni kiyya silattu ani miidhaan Oromoo miidhaadhuma Oromiyaati malee miidhaan Jimmaa immoo akkuma Oromiyaa fayyaa dhukkubu Oromiyaas Jimmaas immoo miidhaan Oromiyaa dhukkuba si galee salphina Jimmaan qabdu salphina Oromiyaati salphina Baalee salphina Arsii salphina Harargee salphina Walloo salphina Wallaggaati bal kan Jimmaa qofti kanaaf kan maakiin dubbattillee Jimmaa salphannaa Oromiyaa salphata jettee dubbatte si galee anki kanan jiraa jedhaa ture kanan jiraan jedhanii
xiqqoosi eegalle jirre isaanii amma maatii jala fudhanii namoonni beekamtii sullee jirtan sana jabeessu malee. Saniifuu waan waloodhaan qabnu kan immoo waloodhumaan galmaan keenya waan dura dhaabbannu wajjin dhaabbanna waan fuulduratti nu tarkaanfachiisu qaburratti walii galle akkasii. Waan dhagee keessa waa tokko sitti magaalaa barkatti na fisilaa ta'e waan sitti waan maakiin jette keessa kanan xiqqoo siin haalli ganfamne jechuudha. Maaliif yoo nan jette kabajamuun Jawaar Muhammad dubbatee ture Ameerikaa gaafa deemu sana. Namichi Amaaraa kiiloo jiru kunillee jallatu keenyas jallaadhuma keenya jedhee Oromummaa isaanii innillee irraan mulqine gaafa sana. Maakiin viidiyoo kutanii gadhiisanii sila sigaa uummatuma shirrii facaasu kutee miidiyaa kanarra gizee kutee gadhiisu maal jedheera sitti fakkaate. Maal jettee isinitti fakkaate. Abiyyiin jaallatanii Minilikiin jibbuun hin danda'amu. Walumatti jibbamu walumatti jaallatamu jette. Dubbiin kun akkamitti ilaalama laata? Abiyyi kun ilma Minilik ta'uu isaatti mana haakimaatti waraqata wayii fuutee sirka jiramu wanti kun sirriidhuma. Akkanatti dubbachuudhuma qabbisu. Addisuu wajjin akkasaa godhu. Eenyu adeeroo alfaa kan akkasaa godhu tokko maakiini jabduudhaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e irra laanidha. Joonnas maakiin haa ta'u immoo jabduu sanii fi waan isheen jette tokko roorroo amma akka sabaatti qabnudha kaaftee jechuu dandeessi. Kanallee jaammeenyaan ilaalina dhugaa dubbachuudhaaf. Ani ija sanaan ilaalu waan ta'eef garuu yoo dogoggora ta'e immoo maakii isaanii dubbifna waan sun yoo rakkoo taate hin gorfanna. Mucaa keenya ola deemtuudha bakka guddaatti ilaalaa deemna maaliif dhaloota sanallee ija sanaan ilaalaa wanni guddaan isinii warra biyya keessa jirtan itti jabaadhaatii waan sanaa tooftaadhaan tarsiimoodhaan itti adeemaa akka ofii keessanis waa biraa filaannetti. Gara beeksisatti mul'atan addisuu waan tokko ibsee ba'an si gabaabseen baay'oolleen as jala jiran jechuudha. Ani deeggaraa siyaasa kanaan miti isa dhugaa rabbii dubbachuu taanaan jechuudha. Ijoolleen siyaasa kana deeggaranu baay'een jira olitti ka'anii jiran. Wanti kun akka inni gaarii hin taaneef akka inni sirrii hin taane namni kamuu amanee jira si galee. Nama xiqqoo ta'uu danda'a kan yaada kana deeggaree jiru. Inni immoo akkuma isin jedhaa turtanii warra keessummaa dhufe ta'uu danda'a. Keessummaa tokko tokkommoo afaan Faarisaa waan fedhe dubbachuu danda'a si galee. Ilmaan Oromoo Abiyyiin deeggaran baay'een jira waan kana mormanii jiran. Baay'een jira jechuudha. Kanaaf namni waan kanatti gammadu filattuu nama ta'uusaa nama shakkisiisa. Oromoo ta'uusaa immoo shakkiidhuma cimaadha. Kana namni deeggaru hin jiru. Namoonni illee hooggantoonni godinaallee bulchitoonni magaalaallee waan kana kan bicuusi jirri itti rakkoon uumame eessatti Minilik gizee dhufu hooggantootuma Afrikaa baay'ee keessa makatee dhufu. Hooggantoota Afrikaa baay'ee keessa gizee makatee dhufu akka itti isa buqqisan dhabame. Amma immoo jiblaadhumaan barbaannu aseenuma kan jedhamu kan Oromoo fayyadan jiru waan jedhu irratti waan walii galluu fi wanti kun fala argate jennee yaadna. Inshallah rabbiin umtina gaamu tajidu. Maagiin kaafte sun waan isin eegaltanitti yoo gufuu ta'e hin kaasif. Ammoo waan sana hin saffisa. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e hin saffisa jechuudha. Addisu waan gufuu ta'uu qaba. Waan gufuu ta'uu qaba. Okay. Maal naan jedhee tole. Wanta gufuu ta'u bara kana wamti bu'aatti naqaa jiru baanni beektaa. Maal fiddaadha si caalan beeku. Maal fiddaa akkanatti godhaa wayii akka dur yeroo tokkummaa keenyaa ijoollee safaraa wayiitti fudhalee suuraan kun poost godhamu kan akka tasaa ijoollee hiriyoottan kooti piroomooshin kan hojjetaa turte irratti suuraa sana irratti sagaleen kun dhaga'amti. Hiriyoottan koo turani warri piroomooshin godhaa turani FB irrattis viidiyoodhaanis footoodhaanis suuraadhaanis osoo laaluuti suuraawwan goototaa argee otuma laaluu suuraa heddummataa dhufee akka tasaa kan Minilik kun baafaa baay'ee hin mul'atu ture. Anatu yeroo jalqabaa arge screenshot godhe irra maree FB irratti kun maaliif ta'a kunuun ceesisuu jennaan itti boolaataa jedhee waraabessi harreedhaan
jedhee mammaaksa irratti godhee poost godhee achumaan ijoolleen keessodhaan naquun namanii dubbiin akkasii na hubachiisanii jennaan waan kana nuti paartii badhaadhinaa deeggarru Minilik yoo ta'e jedhe akka Oromootti diina malee mormitoota qofaa fi miti kan inni diina ta'e waan kun immoo erga godhameera ta'e jedhe nama kanaanis waliin mari'annee walitti dhiyeenya qabna nama kanaanis itti dubbanne akka suuraan kun ka'u godhaa jirra irratti dubbachaa jirra waan kana miidiyaa irra fiffiiksitan taanaan ammoo dubbiin xiiqii keessa gala waan ta'eef gara wal mormiitti deema paartiidhaan deema waan ta'eef dubbii kan irraa qabbaneessaa jennaan FB kaasee dubbataa sin turre irratti asirratti dhimma kanarratti maaliif irraan dubbanne faanaan jedhaa turan asirratti dubbii maakiin dubbatte maakiin akkuma jenne nama jabduudha nama kutaadhaaf qabsaa'u miti gaafa qaawwa yookaan Oromoon kutaa kamiyyuu miidhamee jedhana kan dura buute miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti baate Oromoodhaaf dubbattu isiidha mucaa baay'ee jaallannoodha biyya tokko keessa jiraanna nama kutaadhaa qabsaa'u miti mucaan dubbii keessatti wanti badaan tokko hin jiru garuu walumaa galatti gaafa immoo waan tokko laallee jennu gaafa namni tokko Jimmaa ta'ee waan barbaade fedha isaatiin godhu hawaasni Jimmaa wajjiniin qeeqamu hin qabuudha amma saanaan hawaasni Jimmaa namni akka hawaasa Jimmaa Minilikiin jibbu hin jiru namni akka hawaasa Jimmaa nafxanyoota jibbu hin jiru yoo dhugaa dubbachuudhaan walitti himna ta'ee jedhe nuti hin jibbinaa hin jaallanna kana jennee hin dubbannu yoo seenaarraa qoradhe yoo seenaa dubbachuu ta'ee jedhe Minilik bara mootummaa isaa keessa jechuudha kutaa Oromiyaa keessaa kan inni ejjetin kutaa Jimmaa qofadha inni ejjechuu mitiiti sarraatenyaan isaa isaan gabbaranii jiraataa turan miti sarraatenyaa ofii isaaniitiif masaraatti ergu malee namni tokko ergamtoonni isaanii Jimmaan keessa ga'an hin beekanu akka najasaatti ilaalu Minilikiin Jimmaa erga sanaa ka'e takka Jimmaa nafxanyootas ta'ee sirna Minilikiin namni hordofu namni jaallatu tokko hin jiru gaafa namni tokko dhuunfaa tokkotti waan tokko godhu hawaasa Jimmaa wajjiniin arrabsuuf wajjiniin qeequutuyyuu baay'ata hunda keenya biratti amma jecha maakii keessaa waan tokko jira Jimmaan Gondar taatee jira Jimmaan keessatti suuraan Minilikiif suuraan Hatseewochi eengadda hoteela sana keessatti mul'ate suuraa mitiiti wanti tokko wanti nafxanyoota faarsu wanti nafxanyoota agarsiisu tokko illee hin jiru Jimmaan sabaaf sablammoota wajjin guddanne wajjin dhalanne wajjin guddannes biyya sabaaf sablammiiti jechuun ni danda'amu achi keessa kan jiru garuu akka Oromoo tokkotti Oromummaa isaa kabajatee aadaaf duudhaa isaa Oromootti galee jiraata malee Oromoon Jimmaa nafxanyootatti yookaan kutaa saboota biraatti akka galee jiraanne hin beekne yookaan isin hubachuudhaa qabdan kutaan Oromoo hundi sababa Abiyyi Jimmaan ta'eef yoo Jimmaan keessatti wanti tokko godhame Abiyyiin qabame hawaasni haadhaaf abbaan kan keenya Jimmaan keessatti arrafamu yeroo baay'ee waan kun irra deddeebi'amee waan agarsiifamaa jiruuf wanni kun kutaa Jimmaa qofa laallatu kutaa hunda laallachuu danda'a suuraa Hatsee yoo ta'e jedhe suuraa Minilik yoo ta'e jedhe kutaa Oromiyaa inni keessa dhabame tokko hin jiru ani immoo kutaa Jimmaa jalqabaa kaasee hanga xumuraatti nan beeka ani falfaan hiriyaadha namaatti keessa socho'aa ture keessatti yeroo jijjiiramne dhuftu sana keessa namni akka Oromoo Jimmaa Oromummaa isaatiif yookaan jijjiirama sanatti fayyadame hin jiru waan sirna wayyaanee isaa ta'u sirna nafxanyaa isaa ta'u sirna waan biraa isaa ta'u namni magaalaan dura buutee dammattee waan sana hunda of keessaa buqqifte Jimmaadha keessatti hirmaadheen jira adda durummaadhaan akka qeerrootti jechuudha yeroo sana keessatti ergasii as harki caalaan badhaadhina paartii Abiyyi haa deeggaranuu malee Oromummaa isaaniitiin namni akkas Oromummaa isaaniitiin baay'ee boonu kanaaf yeroo baay'ee kan akka namni gara gandaatti deemu kan godhu Abiyyi waan Jimmaan ta'eef namni dhuunfaan tokko gaafa waa balleesse Abiyyasi gaafa waan tokko balleesse hawaasni Jimmaa wajjiniin qeeqamu hin qabu kan jedhudha yaanni kan koo kanaaf as keessatti maakiin dubbatte baay'ee haddii kana waan nama nuffisiisu hin qabu ijoolleen ayyaayee tole galatoomi tokko sabni akka sabaatti duukaa qabuun qabu isa jettee sanan fudhadha sabni wajjin qeeqamuun qabu isa jettee nan fudhadha ammoo maali wanni guddaan gaaffii qaba amma wanti kun waan mul'atee fi reefuu Jimmaan
bifa lamaan ilaala akka dhuunfaa kootiitti. Amma fakkeenya an akka dhuunfaa kootti waan balleessa taanaan paartiin barbaadan deeggara taanaan paartii maakiin hin deeggarre hin deeggaru taanaan wanti Gondariin na godhu tokko hin jiru. Wanti tokko nama dhuunfaan tokko waan fedha isaa godha taanaan nama dhuunfaa sanatu iyyuu qeeqamuu qaba malee hawaasni Jimmaa walitti guutummaan Jimmaa walitti qeeqamu. Garuu jechuun eenyu alfa jechuun waan sanaa fi waan sana daranuu waan dabarsuudhaaf itti gargaaramu. Jara keenya hin dubbatinaa jettan gaa'ee dhugaarraan daddabinaa dhugaa jirturraa dubbaddaa isaaf zeenuudhaaf